أرجتني متى ده؟ خلاص أرجتني متى؟ أرجتني متى؟ خلاص أرجتنا أما أرى دفار أرجتين أرجني يدي دعاء ربي أرجتن ما شاء الله سيفاجو قالتهم شيء لا ويلي يا قالتهم أرجتني متى ده؟ بقى قالتهم ورم إيه كتير ما شاء الله سيفاجو لبوان دايو قالتهم قالت إسي صبدن إسي صبدن إن أرجني آمين لبو إسي نلين والبران سناقو جافتك يا جيتان قالتهم لبو قالتهم ما أنا قلت أبدا نياتي قدين نياتي مال قلت أيه سوسيتك ما نقول تاني thank you أقرتني أوفر واتي تلو ما يتلو ويجون أما كيف يتلو كيف يجون أما لقارب ولي جرات I love you thank you كيتا كيف يجون أما كا أسونغ دعاي سونغ دم أتونغ نانجوا أتونغ دو نانجوا سنجالا نجي مكمل سجلي كا أغاني thank you يني thank you قالتهم ما سنجالا سنجالا كان تطلع سنبيغاني بر نمالي سنبيغاني بقيت شخصيتي عامل لبو عندي أما يوم شفتي قرقرة بيد باي سايق توفت ها يروح بابا يرتل اسكت مبرتنا كده مبرت كذا يس نحن ناكل ايه كمان بان قالت ما هو نقص I love you في مقال ما زلت مشي ورد قلت فيها اين بربون انقلي ما تريد يا ترى كليسة لا جاي كليسة فجأة تاني مقال كليسة ثاني أنا كنا نرى فودي هاي خاص نرى بقيت أمبارح فين أنا كنا نرى كواد لو بقيت أمبارح فين aku sih kau gitu dia ada di garam. Umat aku kata dia pergi sama kata dia lagi kata dia ada. Aku dia kata mana kia aku alga kia berku. Aku ni mana kia habis tiki. Kena astaga sama aku. Mau cuman aku. Mabratin vela bade kena mabratin kaya kana turen vela bade. Asyik. Mana kia? Sargin berbanu mas sargin rakonan. Saat ini kini kan kafanati. Kuni alga kenya mana kenya? Oke, bari kenya. Kuni ana. Thank you Yenewut. Nunggu lafte di gitu ya enggak? Mas gawatan bok. Coba deh gini bicara deh. Ke anjing jeber.
thank you atlee naaf jiraadha hundi keessan naaf jiraadha warra naaf gammaddan baay'ee isin jaalladha salaam nane wudd salaam Itoophiyaa gabichee no shi wayye ameen lubbuutu isinillee keessa isin jiraachisu wanna ijaarotta keessa baay'ee isin jaalladha yoon deebisaa inshallah ganaa dhaqa ji'a tokko booda jira galata waaqayyo jira galata rabbii Itoophiyaan bareeda keessa sodaatina kottaa galaa deebi'aadha nuuroon widdiidha lolatu jira namni kan jarsan humaan jiru rabbi humaan jiru aade namni jiraata iisiidha dhugaa rabbi bareeda waan hundi wadillee ta'u garuu nageenyi bareeda nageenyi hin jiru kaleessa waan an ta'esitti waaqawaaga jaarsa koo wajjin baankii deemee kaleessa jaarsa koo wajjin baankii deemee yeroo baankii deemu warri baankii buluun na beeka namni baankii buluun na beeka namni madadee Itoophiyaa madadee na beekti baankii Orofaan baankii akkatti Yesuusin akkatti baay'atu birrii baafachuuf Itoophiyaadhaaf sa'aatii 28 jetta ganama kan baate galgala galta birrii fudhachuudhaaf dhugaa rabbii kazaa tiiji jedhi onna dabarsanii bakkeenan ta'utti birrii naaf fidanii bar asis gisan deeme tiiji jedhan maalli kuni madadee naan jeen akkananii asammasii ta'e hin beekun Isatti beekaa kun jaa Orofaan aggadhuwan bakkuma taa'e sanitti birrii naaf fidan dhugaa rabbii bakkuma taa'e sanitti jechuudha. Qayyaan jemmarte kanatti bilbiluu. Alzaa dhugaa rabbii baxxaan itti forfaanan ta'e dhugaa rabbii fammasii Dubaay gaafa ta'e beeku inni gaagartee tiktokii kana sirriitti baay'eetti bu'u. Alzaa yoo nasis taa'u tiiji salaam nash indeeti nash giseen riipoortii kan warri riipoortii keessaa hundi natti na laale hundi. Nagaa tiiji maraattuu koo kun natti marama dhugaa rabbii kolmaanan du'e rabbiin waan namni na beeku se baran kaleessa oduu Orofaan eegate nan birrii fudhadhee dhufe ani takkittiin keessan jejjebe buna keessanii I love you madam qibamoche akkanatti waan na qabachiiftan seene bar dura dhugaa rabbii ani waaqa kiyyaa Dubaayii keessatti bichaa fammases ta'e Itoophiyaatti sadaan fammasiidha dhugaa rabbii thank you so much kaleessa Orofaan eeggatina birrii fudhadhee deebi'e sababa keessanitti seen jaaladha jabduuwwan koo naaf jiraadhaa geetaan akkatti bashannanaa namni gisan kaaffillee dhuguun rakkadhe mana gadi bootu daatachiisaa wali bataadha dhugaa rabbii jaarsa koof jala kaayitan rafaa jira guyyaa guutuu isa bira dhooleedha boobaa isaa jalaa hin baane mati dubbu qaata isan gaafatin immoo jijjiire qaatan jijjiire amma immoo asitti xumureetan kana fechitti naffi yeroo iyyutti yoo ta'u dhugaa rabbii duratti argan gaa warri argan lubboon binnaa qabsan dandeenyaadhu as kenni gaasan geessifachuma gayti amel bu bakala kita dambas ya kada Geeta maal namni tokkichi leenca na baasu diddan qoy
namni tokko cikkatti leen janaa batuu dhugaa rabbi. Raman kabajamtuun Oromoo nayaamtee har'a kabajaa isiin naaf qabdu keekii daabboo buna hundasaa haala kabajaa kanaan naaf dhiyeessitee Oromummaa isiin natti agarsiifte jaalala isiin naaf qabdu Rahman gaa kana bichaa miti hojiin isin hojjettu akka miidiyaa nama tokkotti gadi baatee waan akka nama jettu malee tola ooltummaan isin ilmaan dhiyeessaa chaarjaa keessatti argamaniif oolte takkaa namaan natu beekaa hin jiru. Kanaafuu isin maqaan isii akka miidiyaa irratti naamni olola hin barbaanne malee Rahman nama ulataa ijoollee Oromoo rakkatan hedduu maqaa isaanii warroota aayidii hojjechiifatan warroota rakkatan nama gargaaru keessaa isin tokko chaarjaa keessatti kan godhamu Rahman. Kanaafuu uummanni Oromoo qaaliif gaariin tiktokii koo jalatti argattan Raamaa jajjabeessaa. Ali obboleettiin keessan kun obboleettii koo isin dhiyeesseera koottaa manarraa hamma nyaata aadaa Oromoo Hacaaluu aadaa Oromoo daawwachuu barbaadan ciicoo wiciiti wanti argab Rahman kabajamtuun Oromoo nayaamtee har'a kabajaa isiin naaf qabdu keekii daabboo buna hundasaa haala kabajaa kanaan naaf dhiyeessitee Oromummaa isiin natti agarsiifte jaalala isiin naaf qabdu. Rahman gaa kana bichaa miti hojiin isin hojjettu akka miidiyaa nama tokkotti gadi baatee waan akka nama jettu malee tola ooltummaan isin ilmaan dhiyeessaa chaarjaa keessatti argamaniif oolte takkaa namaan natu beekaa hin jiru. Kanaafuu isin maqaan isii akka miidiyaa irratti naamni olola hin barbaanne malee Rahman nama ulataa ijoollee Oromoo rakkatan hedduu maqaa isaanii warroota aayidii hojjechiifatan warroota rakkatan nama gargaaru keessaa isin tokko chaarjaa keessatti kan godhamu Rahman. Kanaafuu uummanni Oromoo qaaliif gaariin tiktokii koo jalatti argattan Raamaa jajjabeessaa. Ali obboleettiin keessan kun obboleettii koo isin dhiyeesseera koottaa manarraa hamma nyaata aadaa Oromoo Hacaaluu aadaa Oromoo daawwachuu barbaadan ciicoo wiciiti wanti argab Rahman kabajamtuun Oromoo nayaamtee har'a kabajaa isiin naaf qabdu keekii daabboo